inshuraansii qabaatu malee lubbuu korratti murteessee lola. Garaagarummaan dureessaa fi hiyyeessaa kan bara kanaa mooyu lafaa fi samii. Hela inni qabu sirrii bakki qabu. Inni hin qabne immoo sirrii bakki qabu. Haadha manaa dureessotaaf tajaajila dabalataa ni kennaa jedhama. Hatti mi'aawu! Mi'aawu! Jedhani! Waya baluko! Hajaan kuni hajaa kan biraa na yaadachiise. Kan akka koo mutaasaa wajjiniin haasa'ullee barbaachisa. Jabbiloota koo jabbiloota odaa jalaa kan nama yaadinu keessa jira. Teessii kuutee buutee abbabbaa jallitti maree kunoo hin deemu yoo ta'es natti ba'a. Maaliin namni isaa nagaa miti moo maaliin ni waansa? Mana fincaanii keessa bishaan hin jiru jechaa baala baargamootiin fayyadamee ba'ee harka si qabadhee nagaa si gaafadhu malee jiraadha. Elaa yaa nama wanti ati har'a akka salphaatti ilaaltee callistee bira darbite kun boru gatii inni si kaffalchiisu salphaa sitti hin fakkaatin. Hundumti keessanuu fakkeessitoota. Eeyyam fakkeessitoota. Kan akka keessanii gaararaan lafa kanarra hin jiru. Kolfi keessan kolfa sobaa, imimmaan keessan imimmaan nyaachaa jiru kosii fi gataa addunyaa kana sassaabuuf dhamaan. Ani garuu deemaasi. Hiyyummaan ija namaa nama ilaalchistu, hiyyummaan harka namaa nama eegsistu argaan shaaba. Yeroo tokko otoo hin danda'a ta'e biyya keessa walitti qabee boba'aa isin irratti firfirsee abidda isinitti qabsiisee lafa kanarraa sila taa'e. Nama adaraa nyaatu hin ta'in haadha. Hundumaafuu jireenyi ciigoodha.